Yaabawuun arganullee mana namaa keessa taa'uun arganullee ijoollee waan irra dabartuuf jettanii yookiis waan irra mul'atuuf jettanii humna keessa nasitti fixanii dafqa keessa nasitti balleessina waan irra mul'atee waan irra baduuf jettanii sababni isaa garagaraa ilaaltanii meeshaa garagaraa ilaaltanii kan uffachuu qabaa kan dibachuu qabaa hin fayyadu sababni isaa Kundi arrasu tinggi galu humni kun irragamu. Umacha deeme enerjiin keenya humni keenya dadhabaa deeme. Dabalaa hin deemu. Shamarran biyya Arabaa jechuun garuu maal jechuudha? Shamarran biyya Arabaa jecha jedhu kana gara shamarran kaayyootti jijjiireen jira jechuudha. Karaa Telegiraamiitii fi karaa Feesbuukiitiin shamarran kaayyoo jedha barreessaatu hundumti keessanuu juun godhaadha keessumaayyoo boloonni biyya ormaa keessa jirtan jechuudha. Maqaa shamarran biyya Arabaa jedhu kana kara shamarran kaayyootti jijjiirra walii gallee tokko taane jechuudha. Karaa afaan Amaariffaatiin illee jijjiiramee jira natti fakkaata. Yemadaam qimamoch isa jedhuun jechuudha. Yemadaam qimamoch nan ግን afaan Oromootiin shamarran kaayyoo soo ta'e baay'ee natti tola. Nuti kaayyoodhaaf biyyaa baane waan ta'eef kaayyoon keenya immoo ofii keenyaaf qofa nyaannee ofii keenyaaf qofa uffannee ofii keenyaaf qofa nutti tolee jiraachuu osoo hin taane ofii keenya irra darbinee dhaloota biraadhaaf nama taanee jiraannu waan taaneef shamarran kaayyoo yoo jedhamne nutti guddata malee nutti hin xiqqaatu jechuudha. Kanaaf nuti shamarran kaayyooti. Namoonni nuti shamarran kaayyooti jettan viidiyoo kanarratti duwit godhaa hojjedhaa. Deema Telegiraamii keenya juun godha akkasuma Feesbuukii keenyarraanis shamarran kaayyoo kan jedhu hordofaa jechuudha. Achirraan barreeffamoota garaagaraatii fi gorsa garaagaraa walii keenyaaf ni dabarsina. Nuti yoo wal dhageenye, nuti yoo harka wal qabanne, nuti yoo wal jabeessine namni biraa nu jabeessuu danda'a. Nuti waliin jabeessinu taanaan eenyutu dhufee nu jabeessa. Nuti kan kufe lafaa kaasna, nuti namni lafaa nu kaasu garuu hin jiru. Nuti walii keenyaaf haa hojjennu. Nuti ijoolleen kaayyoo walii keenyaaf haa dhaabbannu. Shamarran kaayyoo Ashamaa harka fuunee hordoftoota kabajamtoota wabiitii nageenyi koo kan jaalalaa kan gammachuu bakka jirtanitti hunda keessaniif haa ta'u isiniin jecha akkuma viidiyoo hamma ilaaltan anis viidiyoo sanarratti yaada bareedaan qabaa. Viidiyoon sun shamarran biyya Arabaarraa kan dubbadhu na taasisee jira. Micaayoo kana hedduu galateeffachuu barbaada dhugaa dubbachuuf taananii dhugaadhaan shamarran biyya Arabaa jiru shamarran kaayyoodha. Maaliif jennaani hundumti shamarran biyya Arabaa jiru namoonni garagaraa maqaa garagaraa fidanii shamarran biyya Arabaatti maxxansan malee wanta garagaraa wanta bakka hin fakkaanne yookiis wanta hojjaa hin taane tilmaamni namoota garagaraa namoonni baay'een kan shamarran biyya Arabaa harrabsan yookiis kan shamarran biyya Arabaa xiqqeessuu barbaadanii keessaayyuu dhiironni biyya keessaa gaafa shamarran maallaqa ishee herguu diddee yeroo baay'ee shamarran biyya Arabaa dhiironni kan gaafataniif gaa'elaaf yookiin jaalalaaf ishee jaallatanii osoo hin taane maallaqa ishee yookiin qabeenyaa ishee jaallatanii jechuudha. Hammashiin biyya kana jirtutti jaallatanii waan barbaadan torbanii ji'aan bilbila laaptooppii guuttatanii gaafa xumuranii ishee kan biraa bira deeman booddee garuu lakkaanii shamarran kana hin dhiisan qabeenya isaanii harkaa nyaatanii jechuudha. Kanaafi warra akkasiiti malee kan maqaa warra wanta san dhabetu maqaa shamarran Arabaa balleessa malee shamarran biyya Arabaa qaaliidha. Shamarran kaayyoo dhugaa shamarran kaayyoo fin jedha kana booda. Shamarran kaayyoo fin jedha. Maal shamarran biyya Arabaa dhalanne moo Arabarraa uumamne dhufnee Arabaaf hojjenne biyya keenya jijjiiru of jijjiiru maatii keenya jijjiiru ijoollee keenya jijjiiru sanadha malee shamarran biyya Arabaa jedhamuun hin barbaachisu. Kana booda dhugee jira warri maqaan kun akka kan gosinitti tole shamarran kaayyoo fin jedha. Kana booddee shamarran kaayyoo jedha. Shamarran biyya Arabaa jedhina shamarran kaayyoo sababni isaa har'a hin hojjennaa kaayyoo keenya boruutiif xaarra jechuudha. Kuunsaa mana ijaarrataa kuunsaa fooqii ijaarrataas taa'ee kuunsaa birrii baankii xaxxaraaqamataa kuunsaa makiinaa bitaa kaayyoodhaaf ta'e hundi keenya an kaayyoodhaaf hin taa'u waan hojjedhu hin beeka callisee toon taa'u
warri miidiyaa irra deemee dubbatee haasa'us kaayyoo qaba. Afaan isaa yaa haasa'u malee shamarran biyya harabaa kamuu kaayyoo qabdi. Gaafan gali maalan hojjedhaa gaafan gali maalan godha. Ishee har'aa qofan ilaaltu. Har'aa sitti yoo beeloftes yoo daalachooftes yoo maal feete dhabdes dantaa ishiitii miti. I don't care jettee bira dabarti. Kan boru garuu kaayyoo ishii mana ijaarradhee mana koo keessatti waan na barbaachisu guuttadhee maatii koo gargaaree obboleessa koo gargaaree obboleettii koo gargaaree barsiifadhee kana yaadni ishii warra ishiitiif akka ittiin yaaddu ijoollee ishiitiif yaaddi abbaa manaa ishiitiin yaaddi waan baay'ee baratti jaalala baratti beekumsa baratti kan akka shamarran biyya arabaa shamarran kaayyoo jijjiirra jira maqaa isaanii kan akka shamarran kaayyoo hin jiru. Kanaaf maqaan shamarran kaayyoo jedhamu kuni nuti xiqqaata malee nutti hin baay'atu. Kanaafuu maqaa keessan jijjiirradhaa gara shamarran kaayyootti. Mucaan kun baay'ee naaf taate maqachi baay'ee na gammachiise. Kanaaf jennaan har'aa dubbachuun na barbaachise miidiyaan qabu nanis. Mee hundumti keessanuu shamarran kaayyoo fi jedhaa shamarran kaayyooti bakka. Sababni isaa kaayyoodhaaf hojjechaa jira joo maal taata kaayyoodhaaf hojjechaa jirtu waan ta'eef maqaan kun keenyumaa isiniin jedha itti fayyadama lafa balleessina maqaa kana hojiirra oolchaa shamarran biyya arabaa jechuu isaa shamarran kaayyoo ofiin jedha. Warri kaayyoo qabdu warri kan kaayyoo qaba shamarran kaayyooti jedhe warri kaayyoo qabne kan jettu kaayyoo qabdu garuu immoo shamarran biyya arabaa dhuftee kaayyoo hin qabdu jechuun sobadha. Hin qabdi sirriitti kaayyoo qabdi. Umnishi kaayyoo sana bira qaqqabu habaatuyyuu malee kaayyoo qabdi. Umnishi achi gawwaa aadaa baatuyyuu malee kaayyoo qabdi. Kanaaf shamarran kaayyoo yoo jenne wanti nuti xiqqaatu jiru. Shamarran kaayyoo ofiin jedhaa mucayyoo kanammoo mucayyoo maqaa akkanaa kana nuuf kadhaqxe kanammoo baay'ee tokko galateeffadheeti jira baay'ee tokko itti gammadeetiin jira. Kanaaf obboleewwan keenya shamarran kaayyoo yoo ofiin jettan wanti isinirraa fokkisuun jiru isinitti hin xiqqaatu. Shamarran kaayyoo ofiin jedhaa maqaan kun naaf naa ta'ee jira warri akka kan koo maqaan kun isinitti tole ittiin of waama. Viidiyoo kanas laayikii godhaa sheerii godhaa. Akka isiniin jedha obboloota koo warri kaayyoo hin qabnes tarii yoo jiraattan kaayyoo godhadhaa. Maaliif biyya bahuun erganoollee mana namaa keessa taa'uun erganoollee kaayyoo ofiitti cimuun barbaachisaadha. Ijoollee waan irra dabartuuf jettanii yookiis waan irra mul'atuuf jettanii humna keessan asitti fixanii dafqa keessan hin balleessina. Waan irra mul'atee waan irra baduuf jettanii sababni isaa wallaa'in irraa uffata garaagaraa ilaaltanii meeshaa garaagaraa ilaaltanii kan uffachuun qabaa kan dibachuun qabaa hin fayyadu. Sababni isaa humni arraasitu nuti hojjetaa jiru kun gaafa biyya keenyatti galle humni kun hin argamu. Umachaa deeme enerjiin keenya humni keenya dadhabaa deema dabalaa hin deemu. Kanaaf jennaani kaayyoo keessan isa duraan qabdan caalatti jabeeffadhaa. Boriyyoon gadi maaltu na eeggataa maal gochuun qabaa maatii ofiitti gargaaruu qabaa akka itti maatii ofii gargaartanillee akka itti nama tokkotti gargaartan beekaa. Nuti har'a nama harka namaa keessa jiru kanaaf amma ta'e hojjennee hojjijjiirree burgallee jireenya fokkisaa kan jiraanne. Biyya arabaatii galtee biyya keessatti jireenya fokkisaa jiraatti jennaan bakka kiloon kaastu baay'ee tuffatamtu wayii taata. Kanaaf biyya keenyatti gallee jireenya gadaanaa jiraachuu akka hin qabne. Har'a waan ittiin jiraannu san qopheeffannee yaadnee karoorsinee haga humna keenyatti maqaan kaayyoo jedhu kun akka duratti mirkanaa'uuf wanta kaayyoo qabu hojjedhaa. Qabeenya keessan barbadeessinaa qusadhaa itti fayyadama karaa gaariin itti fayyadama abbaa mana keessan akka itti gargaartan beekaa ijoollee keessan hin bakka jiran dhiire boru gaafa isin wanta asitti hojjetan kana fixan qabeenya keessan asitti fixanii humna keessan asitti fixanii gaafa galtan firri hin jiru firri tokko illee hin jiru. Kun dhugaadhuma jirtudha. Kanaan isiniin jedhaan kana isin gorsuuf osoo hin ta'in baay'een keessan na caala beektu kan beektan hin jirtu. Garuu san isin gorsuuf otoo hin taane maqaa kanatti gammadeetiin kana dhufe viidiyoo hojjechuun dirqamsi jechuudha. Malee isa kana isin gorsuu miti san hundi keessa sirriitti akka beektan abdii guddaan qaba.
shamarran kaayyoo baay'ee sin jaaladha baay'ee sin kabajaa maqaan kun naaf ta'ee jira maqaan kun warra isinii ta'e sheer godhaa laayikii godhaa sabskraayibii godhaa koomentii gammachuu keessan immoo ibsadha maqaan kun naaf ta'ee jira I love you shamarran kaayyoo isiniin jedhaa obboleettiin kunis agalatumtuu gaan turtii keessan hanga yeroo ammaa kanatti nafaana gootaniif galachoomaa ulfaadhaa kabajaa hanga viidiyoo biraa walitti deemnutti turtii gaarii